Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amanna. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo biyya keessaadhaaf biyya alaa kan jirtan hundinuu, iddoo dhiyoos iddoo fagoos kan jirtan, baga ayyaana damaraa bara 2017 nagaadhaan geessan akkam jirtu. Ameen. Maqaan Waaqayyoo uumaa keenyaa kan sodaatamee kan kabajamee nuuf haa ta'u. Egaa barumsa har'a qabannee isiniidhaaf dhiyaannee maatiiwwan Waaqayyoo ardii addunyaarra kan jirtan waa'ee ayyaana fannoo ilaalchisee kan waliin barannu ta'a. Waaqayyo nu haa barsiisu. Mata dureen barumsa keenyaa lola fannoo isaatiin ajjeese. Ergaa qulqullichi Phaawulos saba warra Efesoonitti erge boqonnaa 2 lakkoofsa 16. Sagalee cimaa, sagalee jabaa, sagalee guddaa kana kan dubbatee qulqulluu Phaawulosidha. Lola fannoo isaatiidhaan ajjeesee, lola fannoo isaatiin balleesse jedhee kan dubbate qulqullichi Phaawulos waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamee dhiiga isaa qulqulluu guyyaa jimaataa dhangalaasee ijoollee Addaamiidhaan bilisa baasee, seexanni Daabiloos immoo fannoo gubbaarratti gaafa inni yaa Waaqa koo maaf na dhiiste yogguu inni jedhu nama see qabachuu gaafa inni dhufu fudhichaadhaan humna waaqummaa isaatiidhaan qilleensa gubbaarratti hidhee aangoo waaqummaa isaatiidhaan hundaa gochuu danda'uudhaan hidhee seexana Daabiloos kan ittiin injifatamee fannoo isaarratti. Egaa akka kana barannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Lolli jalqabaa isatti gaggeeffame. Lolli jalqabaa akka hiikoon kitaaba qulqulluudhaaf kitaaba qulqulluun keenya nutti himutti lolli inni jalqabaan guyyaa gaafa dilbataa Waaqayyoodhaaf Seexanaa'eel gidduutti gaggeeffame. Seexanaa'eel jechuun qulqulluu Seexanaa'eel ergamaa jedhamu ture. Ergamoota hundumaadhaaf hangafa ta'ee kan uumamedha. Garuu hangafummaa isaa dagatee Waaqayyo hangafa isa taasisee uumaa Waaqaaf lafa uume, hundaa gochuu danda'u, samii samootaa, Waaqa waaqotaa isa hundaa gochuu danda'u kan uume, dhugaadhumatti inni Waaqa waaqotaa kan ta'e, hundumaadhaaf uumaa uumamtootaa, goofticha gooftotaa kan ta'e gaafa dilbataa Waaqayyo wajjin wal loluu jalqabe. Lola isaa kanas Waaqayyo ergamoota isaadhaaf qormaata laate. Qormaati jalqabaa samii irratti ta'e. Qormaati jalqabaa sun maali yoo jettanii, qormaati jalqabaa suni Waaqayyo ergamoota isaa qoree ilaaluudhaaf golgaa dukkanaa gidduu isaanii kaa'e. Yeroo kana eenyutu nu uume gaafa jedhan, ana uumaan keessanii jedhe. Uumama utuu ta'ee jiru kabaja isaaf hin malle argachuudhaaf jecha, taayitaa isaaf hin malle argachuudhaaf jecha, aangoo isaaf hin malle argachuudhaaf jecha, waan isa miti uumamni hundumtuyyuu, uumamni gosi 22 bukkee ga'uu hin dandeenyellee, argachuu hin dandeenyellee kana yaadee guyyaa gaafa dilbataa kufeera. Gaafa Waaqayyo gara bariittis ifaa ta'u jedhee ifa uumu guyyaa gaafa dilbataa sana Seexanaa'eel qaana'ee isheen jedhamtu irraa fuudhamtee Yerusaalem irraa gara Yerootti kufe. Guyyaa gaafa roobii ammoo Seexanaa inni jedhame kun ergamoota Waaqayyo wajjin wal loluu jalqabe. Yeroo lammaffaa yoo lolan illee injifachuu hin dandeenye guyyaa gaafa roobii sanaa Iyyoon irraatii gara samii kanaa gaditti ergamoota Waaqayyo gadi isa darbatanii. Guyyaa gaafa kamisaa ammoo yeroo lama ergamoota Waaqayyo wajjin walitti ba'anii wal waraanan. Yeroo kana si'a lamaanuu yeroo wal waraanan Seexanaa'eel ergamoota ifaa Waaqayyo yeroo lama injifatee ture. Gaafa kana gara Waaqayyo deemanii, yaa Waaqayyo akkamittiidhaan Seexanaa'eel ifi duuka buutonni isaa raayyaan isaa nu injifatanii jedhanii dhaqanii Waaqayyo uumaa isaanii gaafatani. Yeroo kana humna dhabdanii injifattan miti. Akkuma gaafa jimaataa ofiisaadhaaf qaraanii irratti humna dhabee fannifame sana jechaadha. Humna dhabee fannifame miti waan ta'eef. Guyyaa gaafa jimaataa sana akkuma osoo humna qabu, osoo aangoo qabu fannifame sana jechaadha. Harka cubbamoota Ahizaabota miqqaanyotaatti dabarfamee kenname sana jechaadha. Ergamooti Waaqayyoos
yeroo isaan injifataman dhaqanii isa gaafatanii maali yaa Waaqayyo akkamittiidhaan mo'amne jedhanii gaafa isaan gaafatan humna dhabdanii mo'atamtan miti, humna dhabdanii injifatamtan miti, aangoo dhabdanii injifatamtan miti, humna koo isinirratti mul'isuudhaaf jedheeti. Boris immoo dhaloonni egereedhaan dhufu, dhaloonni isin boodaatiin dhufu, uumamni isin boodaadhaan jiru hundinuu akkan uumaate bittaan koo bara hanga baraatti ta'e isinirratti mul'isuudhaaf jedheeti jedhee akka isaan dhaqanii seexanaa'eliif raayyaa isaa akka isaan injifataniif fannoo guyyaa gaafa kamisaa Waaqayyotti laate uumama guyyaa shanaffaa irratti gaafa kamisaa sanas uumeera waan ta'eef gaafa ni dhaqee fannoo isaanitti kennee fannoo gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos qabatanii gaafa dhaqan seexanaa'eliif duuka buutonni isaa iyyaa caraadhaa iddoon Xorxoloositti maal nu biraa deebi'aa ergamoota Waaqayyoo jechuudhaan harka isaa kennatee gara iddoon Xorxoloositti kufeera. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Isa xumuraa irratti garuu kan inni ol lole Addaam wajjin wal lole. Addaam wajjin gara jireenyaatti si geessaa jedhee jireenya keessaa isa baasee mana abbaa isaatii keessaa isa baasee iddoo allayyaa iddoo cubbutti fideera. Abbaan keenya Addaam garuu iddoo cubbuu kana yoo dhufellee biyya lafaa kanatti yoo kufellee garuu Waaqayyo uumaa isaan daganne. Abbaan keenya Addaam gannata keessa waggaa 7 guyyaa 17 jiraate. Garuu seexanni nama ajaajilutti naafee foon boofaa uffatee kabaja isaaf hin malle dhiyeessee kabaja harmee keenya Hewaaniidhaaf hin malle dhiyeessee mana Waaqayyo keessaa abbaa keenya Addaamiif harmee keenya Hewaanin baase. Garuu ba'uu isaaniif sababa boofaadhaan dhiifatamni isaaniif hin taane yeroo sanatti hanga yoomitti hanga bara 33tti hamma yoomitti hanga gaafa gooftaan keenya fannoo irratti fannifamutti. Gaafa kana Addaam gaafa gannata keessaatii ba'u iddoo dabara qidduus jedhamu ergamoota Waaqayyoo sakaan iddoo dabara qidduus jedhamu akka kanatti Addaam waggaa 100 guutuu bo'ee gaafa waggaa 100 bo'u garuu Waaqayyo akkasittiin jedhe yaa Addaam hin boo'in hin gaddin gaafa sana dhiiga dhiyeesse dhiiga isaa qulqulluu seexanni diinaa majaajiin dhagaadhaan rukutee jennaan dhiigi isaa dhangala'ee jennaan muka gannata keessaa simbirroonni gannata keessaa fidanii hojii walitti qabee yogguu Addaam aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyeessu Waaqayyo akkasittiin jedhe yaa Addaam har'aan booda aarsaa dhiiga keetii akkanaaf hin dhiyeessine safarra naaf dhiyeessite garuu nan fudhadha garuu har'aan booda dhiiga kee dhangala'ee akka kanatti akka lammata fuula gurratti aarsaan dhiyeessine dhiigi kee kun fayyina siin ta'u dhiigi kee kun sin fayyisu kan si fayyisu dhiiga kooti guyyaa jimaataa fannifamee dhiiga koo qulqulluu fannoo irratti fannifamu jedhee jedha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Akkuma jedhame Waaqayyoo guyyaa 5 walakkaatti gaafa jedhu Addaam guyyaa 5 sa'aatii 6 eegee jedha. Maaliif jennaan akka lakkoofsa namaatti eege. Macaafa raajii Isaayyaas gubbaarratti maal jedha Waaqayyo yaadni koof yaadni keessan tokko miti karaan koof karaan keessan tokko miti yaadni koof yaadni keessan haga samiidhaaf lafti kun gargar fagaatti jedhamee caafamee jira waan ta'eef yogguu kana abbaan keenya Addaam guyyaa 5 walakkaa eegee dhabe. Lakkoofsi kun garuu akka Waaqayyootti guyyaan tokko Waaqayyo bukkeetti waggaa 1,000 waggaan 1,000 guyyaa tokko waan ta'eef jechaadha. Gaafa kana hanga waggaa 5,000 500tti abbaan keenya Addaam eege. Waggaa 5,500 gaafa ga'u garuu Beetlehem Efrataatti Yerusaalemitti dhalatee gooftaan Iyesuus Kiristoos addunyaa kanarratti akka namaatti suuta guddate akka namaattis godaane cubbuu irraa kan hafe waan dhalli namaa hojjetu hundumaa hojjete akka dhala namaatti haadha isaa giiftii keenya Maaramiidhaafis ergame haga waggaa 33tti suuta guddatee waggaa 30ffaasaatti harka Yohaannis cuuphaatti cuuphamee
harka Yohaannis cuuphaatti cuubamee xalayaa seexanni diinaa bajaajin irratti barreessitee turte laga Yordaanos keessatti cuubamee barbadeessee isa lammaffaa garuu sanni Si'ool keessa kaa'e bara 33 keessa Qaraaniyo irratti gaafa fannifamus sa'aatii 6 kaasee hanga sa'aatii 9tti dukkana ta'e. Biiftuun uumaa koo addunyaa kanarratti fannifame qullaasaa hin argisiisu jechuudhaan uumaa koo addunyaa kanarratti fannifame fannoo gubbaa irratti naaf oolee qullaasaa addunyaatti hin argisiisu jechuudhaan biiftuun ifa ishee dhoowwatte dukkana limitii ta'e jechaadha. Yeroo kana sa'aatii 9 gubbaa irratti gara Si'ooliin deemee namoota adda Si'ool keessa jiraatan hundumaadhaan si'uma tokkicha gaafa ni dhaqu kadhannaadhaaf ol ka'aa jedhe nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Gaafa kana hundumti isaanii ol ka'anii ilaa kunoo waa'ee cubbuu keessaniidhaaf Qaraaniyo irratti kan fannifame barruu koo ilaalaa dhiiga koo waa'ee cubbuu keessaniif dhangala'e ilaalaa jedhee qaama lubbuutiin dhaqeetti argisiisee warra achi keessa jiraatan guyyaa gaafa jimaataa bara 33 keessa sa'aatii 9tti dhaqee bilisa baase. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Erga kana ta'een booda Yoseefiidhaaf Niqoodimoos namni jedhaman gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa gaafa jimaataa sa'aatii 11 gubbaa irratti fannoo irraa buusanii isa awwaalanii guyyaa 3 halkan 3 garaa lafaa keessa bulee garaa lafaa keessa ture. Guyyaa gaafa dilbataa sanaa halkan keessaa sa'aatii 10tti ka'e. Guyyaa 40 dachee kanarra ture. Guyyaa 40ffaasaatti du'ee du'aa ka'ee gara samiitti ol fudhatanii guyyaa 50ffaasaattis hafuura qulqulluu Phiraaqilaaxoosii barattoota isaadhaaf erge. Kanaan booda sichi lammaffaa deebi'ee kanan dhufu murtoo laachuudhaaf hin deebi'ee dhufaa. Kanaan booda addunyaa kanarratti deebii kana raawwataa kennuudhaaf hin dhufaa malee lammata akka kanatti hin mul'adhu jedhee barattoota isaatti himee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galataadhaan mirga abbaa isaatiitti ol ba'e. Yeroo kana sa'aatii 11 sanaa kaasee fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ajaa'iba hojjete. Ajaa'iba maalii hojjete yoo jettanii fannoon sun sa'aatii 11 gooftaan yogguu Yoseefiidhaaf Niqoodimoos irraa buusan fannoo sana irratti ifa guddaatu ta'e. Maaliif ife? Waaqa waaqotatu irratti fannifame ka. Maaliif ife? Samiif lafa kana kan uume hundaa gochuu kan danda'u hundaa dabarsee kan jiraatu waaqa waaqotatu irratti fannifame waan ta'eef kanaadhaaf fannoo sana irratti ifi guddaan ta'e. Yogguu fannoo kana irratti ifi guddaan ta'u namoonni Yerusaalem keessa jiraatan bakka adda addaa jiraatan fannoo kanarraa ajaa'iba ta'e hundumaa arguudhaaf ajaa'iba ta'e hundumaa ilaaluudhaaf dhukkuba isaanii fudhatanii iddoo gooftaan itti fannifame kana dhaqanii qaqqabanii ittiin fayyu ture. Maaliif ajaa'iba hojjete yoo jettanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo sana irratti ajaa'iba gurguddaa jechoota 7 dubbate jechoota ajaa'ibaa. Isaan keessaa tokko yaa Waaqa koo maaliif na dhiista jedhe. Maaf na dhiista gaafa jedhu seexanni nama jedhee Si'ool keessaa dhufeera. Gaafa kana garuu humna waaqummaa isaatiin qabee hidheera. Fannoon gooftaa keenyaa tokko seexanas qabee ni hidha waan ta'eef jechaadha. Seexanas qabee ni hidha. Daabiloosiin ni hidha. Daabiloosiidhaan hidhuuf fannoo irrattis fannifame. Gidiraas baate jechaadha. Karaa adda biraa immoo gaafa wanni fannifame ajaa'iba gurguddaa 7tu ta'e. Dachee irratti waa gurguddaa 4tu ta'e. Samii irratti immoo waan gurguddaa 3 ta'e. Yeroo kana Yihuudoonni miqqanyoonni raafanii nuti awwaalleerraa jenneerraa inni ajjeesneerra jennee inni du'eeraa jennee abdii kutanneerra waa'ee isaadhaa sichiin ka'u jenneerraa lammata waa'ee isaadhaa waa tokko yoo hin dubbatamu jenne hundaa'uun immoo banneerra fannoon isaas biyya keenya balleessa jedhamedha. Fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Biyya keenya balleessa jedhanidha. Mukanni irratti fannifame fannoo isa sanatti naafan jechaadha. Har'as namoonni addunyaa kana keessa jiraatan wallaalummaa isaanii otoo dubbiin hin galiniif otoo hubatinii fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidhaan mukaadhaa hin barbaachisu jedhu. Warra
akkasii waaqayyo qalbii alaatu. Mukaa jedhu iyyee mukarraa hojjetame kun dhugaan alamneedha. Garuu muka jechuun hin danda'amu. Teessuma mana keenya keessa jiru, biiffee mana keenya keessa jiru, siree mana keenya keessa jiru muka meeshaalee adda addaarraa hojjetame. Maateriyaal isaa barbaachisu mararraa jechaadha. Garuu maateriyaal sanaan hin waamamu. Maqaama ittiin mimmillee sanaa waamama malee. Karaa adda biraa kitaabii qulqulluun keenya waraqata irratti caafame qalama inni ittiin barreeffame qalama sun qalama baduu danda'udha. Hallaquu danda'udha. Waraqata sun gubachuu hin danda'a. Qaaliin waaqayyo achirra jiru garuu dubbiin goofticha gooftotaa garuu gubachuu hin danda'u. Kanaaf fannoon gooftaa keenyaa nuuf humna keenya jedhe qulqullichi Phaawulos ergaasaa saba warra Qorontosiidhaaf erge boqonnaa 1:18 irratti jechaadha. Yeroo kanatti naafanii fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 34 keessaa halkan dhaqanii boolla qotanii tulluu lama gidduutti lafa meetirii 30 qotanii dhaqanii awwaalan. Gaafa dhaqanii qotanii awwaalanii fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qulqullina magaalaa keenyaa eegnaa jechuudhaan koosii irratti geetaa jedhanii ajaja baasan. Qulqullichi Phaawulos ergaasaa saba warra Qolaasiyaasiidhaaf erge boqonnaa 2:14-15 irratti barreeffame kan ture xalayaa du'aa sana cinqaarsuu fannoo isaatiin nurraa barbadeesse jedhe. Galaatiyaa boqonnaa 6:14 irratti ammoo fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin alatti kanan ittiin of jajuu hin qabu jedhe. Kanaafiyyuu fannoon kun bara 34 keessaa awwaalamee haga waggaa 300tti koosiin irratti hojjetamee tulluu lamaan gidduu isaaniitti awwaalan sanatti tulluu lamaan sana gidduutti isaan awwaalan fannoo san irratti hojjetaa geetanii tulluu ta'e argame. Tulluu ta'e jechaadha biyyoon sun. Hojjetaa isaan irratti geetan maaliif irratti geetanii? Isaaniin fayyisuudhaaf dhufee addunyaa guutummaa fayyisuudhaaf dhufee inni amantiidhaan nama tokkoyyuu addaan hin qoonne yoo na jaallattan irratti amanaa, yoo na jaallattan abboommii koo eegaa, yoo na jaallattan seera koo eegaa jedhee inni maqaa amantiidhaan qomoodhaan lammiidhaan addaan nama hin qoonne saba hundumaatiif fannifamee isa gurraachaadhaaf isa adiidhaaf isa gabaabaaf isa dheeraadhaaf hundumaaf fannifamee maaliif gataa irratti geetanii warra baduudhaaf jirantu kana raawwatan jechaadha. Warri baduuf jiran arras waaqayyo waaqa irratti lolaa jiru. Waaqayyo waaqa irratti addunyaa kana keessatti jechaadha. Yeroo kana barattoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos aga waggaa 300tti maaliif hin barbaanne jechuu dandeessu ta'a. Maatiin Kiristoos warri 120 sun maaliif hin barbaanne jechuu dandeessu ta'a. Yeroo sana keessa ari'atamaa turan akka isaan ari'atamaa turan hojii duuka buutotaa gubbaa irratti caafameera. Boqonnaa 3, boqonnaa 4, boqonnaa 6, boqonnaa 7, boqonnaa 12, boqonnaa 16, boqonnaa 22, boqonnaa 23 gubbaa irratti akka isaan ari'atamaa turan kana caalaa kana duwwaas immoo miti. Akka fannoo kana hin barbaanneef kaan ajjeefamaniiru. Sababa fannoo gooftaa keenyaaf mormi isaanii citeera. Kaan immoo isaan keessaa immoo qulqulluun Yohaannis immoo bara 99 xirri gaafa furii biyya jiraatutti ol fudhatameera. Kanaaf iyyuu barbaaduu hin dandeenye. Haga waggaa 300tti yoo namni irraanfate garuu abbaan fannoo sanaan irraanfanne. Maaliif irraanfataree? Nuun irratti fayyisisu. Maaliif irraanfataree? Mismaara 5 mismaara Saadoor, Alaadoor, Daanaat, Ederaa, Roodaas mismaara jedhamuun irratti waraanamee maaliif irraanfataree? Nuun irratti fayyisuu fannoon isaa fayyina keenya waan ta'eedhaaf hin irraanfanne jechaadha. Hin irraanfanne. Ajaa'iba gochuudhaan waaqayyoo karaa mootatti illanii bakka awwaalcha keessaa fannoon kun akka ba'u ta'eera. Egaa waa'ee seenaa mootattii kanaa akkamittiin fannoo gooftaa keenyaa baaste kan jedhu gabaabseetan ijoo ishee duwwaan isinitti hima. Mootattiin Ellen jedhamtu kuni nama waaqayyoo waaqessitu dhugaatti nama qulqullinaan jiraattu abbaan manaa ishee immoo Terminos nama jedhamudha. Abbaan manaa ishee dooniidhaan biyya fagoo deemee nama daldalaa turedha.
guyyaa tokko daldaltoota wajjin biyya fagoo deemanii hiriyoota isaa wajjin qormaata hedduun isaanii mudate. Adeemsa jireenyaa keessatti qormaatas nama mudata waan ta'eef, adeemsa jireenyaa keessatti bu'aa ba'iinis jira waan ta'eef, akka ta'e ta'ee mo'atanii gara biyyaatti yeroo isaan deebi'anii galuudhaaf kaan egaa wal falbii eegalan. Hati manaa keenyaa nuti akka kanatti ijoorree deemnaa. Hati manaa keenyaa yoona dhiira bartee dhiira biraa wajjin jiraachaa jirti jedhanii falmiitti ka'an. Yeroo kanaadha manaa kun shakku sinadha manaa keessan shakkaa malee jedhe. Yeroo kana qabsiisii waliin jedhan. Teerbinos daldalaa tokkodhaan ati deemtee dogoggorsitee yookaan ammoo mallattoo nuti waliin qabnu qabatamaatti yoo fiddee dhufte kanan daldale hunduma isaa siif nan kenna bu'aa isaa wajjin jedhee jedha. Yeroo kana hiriyyaan isaas yoon dogoggorsuudhaa baadhe qabeenyaa koo hunduma isaa siifan kennaa jedhee waadaa seene. Hiriyyaan Teerbinos kun karaa irratti isaan bira darbee gara mana Eleniin deeme. Yeroo kana Eleniin waame awwaachi jalaa deddeemu. Yeroo kana hojjettuun Elenii gaafa gaditti baatu isheenoo nama jalaan awwaattu dhiira biraa wajjin dubbattee hin beektu, ilmoo dhiiraa wajjin waasoftee hin beektu, abbaa manaa ishee malee isheenoo gadi hin baatutti hin jette. Maaloo naa waami jennaan gadi hin baatu jette. Yeroo kana seexanni mala maleef seexanni daabiloos nama diiguudhaaf malan gashu. Jireenya namaa diiguuf, gaa'ila namaa diiguudhaaf, jireenya mucaa namaa diiguuf daabiloos ciisee bulu. Nuti rafa malee seexanni keenya rafuu jedhe qulqullichi Phexros ergaa isaa gubbaa irratti akka leencaa yeroo hundumaa akka leenca barooduu aada diinni keenyaa jedhe. Yeroo kana mee waadaa isaa waliin qaban abilii morma isheetti jiru birrii sii kennaafii jedhe. Birrii argatte birrii bukkee nama hin darbu waan namaa gochuudhaaf waan jalimaa gochuudhaaf waan ta'eef. Gaafa kana birrii sanaa waan irraa argamee borbadu, waan irra duwwaadhaaf lubbuu namaadhaaf fuuldura waaqayyootti galaa kan hin taane qarshii karaa jallinaa fudhattee, karaa ammeenyaa fudhattee, karaa diiratti si geessu fudhattee abilii fuutetti laatte. Yeroo shaaworii galte immoo ofirraa yeroo dhanna ishee dhiqattee ofirraa baaftee turte waan ta'eef yeroo kana dhattee fuuteetti laatte. Fudhatee sokkee gammadaa elaa kun haadha manaa kee dogoggorseen ture jedhe. Dogoggorseen nufi hundaa'uun na jaallattee abilii morma isheetti jiru fuutee naaf laattee jedhee itti hime. Yeroo kana innis gaddee baay'ees Teerbinos ni na'ee baay'ees dhugaamatti waan qabsiise sila dhugaadha jedhee hin amanne waan ta'eef hunduma isaa gaddee qabeenyaa isaa hundumaa fuudhee kenneef. Yeroo kana gara mana isaatiitti galee gaddaa aaraa galee Eleniin jaalala dhugaadhaan isa simatte. Inni garuu dhukkuba isaa dhoksee yeroo isheen maal taate maaliif gadditaa jedhee gaafatu qabeenyaa koo hattuun na jalaa saamee jedheetti hime. Isheen ammoo dubbiin kitaaba qulqulluu isheef galeera waan ta'eef maarree seexanii diinaa majaajiin Iyyoobidhaan iyyoomsee ture, harka qullaa ta'ee ture. Waaqayyo garuu isa gargaaree deebi'ee mo'aa haara'ee ijoollee wallaaltu ta'ee qabeenyaa horatee isa bigiraan irra dachaa ta'e argameef qabeenya darbuudhaaf maaliif gadditaa jettee isa jajjabeessite. Inni garuu dhaga'uu hin barbaanne. Isheenis ka'e qaama kee dhiqadhu irbaata nyaadhu jette. Gaafa jettu inni qadhu nyaadhus biyyan kaleessa namaaf kenne keessatti har'a ammoo naaf kennaa jedhee naman kadhadhu jedhee isheedhaan ammoo ati fira baay'ee qabdaa jedhee gara biyya biraatti qofaasaa baduudhaaf ka'e. Yeroo kana isheenis ammoo deebistee yeroo gammachuu waliin dabarsinee yeroo gaddaa ammoo si biraan afaaree jettee duukaa buuti. Haadha manaa ogeetti, haadha manaa kabajamtuudha waan taateef. Yeroo gammachuu si wajjin turee, gaafa rakkinaa si wajjin turee,
yeroo jaalalli si jiru si wajjin ture har'ammoo si biraa lafa jettee duukaa kaate rakkoo isaa dhokfatee guyyaa dheeraa erga waliin deemaniin booda galaana guddaa tokko bira ga'ee utuun si jaalladhu maaf na jibbite utuun si amanadhu maaf na gante jedhee waan ta'e hunduma isaa tokko lama jedheettime yeroo kana maqaa waaqayyootiin kakatte dhaga'uuf hin dandeenye. Kana booda kana eenyutu sirraa baafate jedhee mallattoo namicha harkaa fuudhee itti agarsiise. Yeroo kana hojiin keessi haa baasu jedhee shakkii tokko malee saanduqa keessa kaa'ee bishaan keessa buuse. Yeroo kana yaa Waaqayyoo yooti bishaan kana keessaa na baaste fannoo keessa waggaa 300 badee ture sana ani immoo barbaadeen Yerusaalem keessatti mana qulqullummaa ijaarsiseen mana qulqullummaa keessa siif kaa jettee tasaalte dhugaarratti. Yeroo kana Waaqayyo akka namaa miti waan ta'eef abbaan dhugaa nama balleessu waan ta'eef Waaqayyo akkuma baariyaan hin gargaare ishees gargaaree eegee galaanicharraa dhiya Galaatiyaatti ishee baase. Loltuun mootichaa kuni Taadiyoos yookiin Qonisxaa galaanarraa eegaa kan turan saaxinicha arganii gaafa banan bifti ishee bareedduu waan taateef illeen keessatti arganii gara mootichaatti geessanii mootichis seenaa ishee qoratee jaallate bara 257 keessaa ishee fuudhee bara 258 ammoo Qonistaantiniyoosiidhaan guddicha deesseef. Isheenis mucaa ishee kana seera amantiin guddifte. Mucaan kunis yeroo muddatu abbaan isaa duunaan adoolessa 25 bara 306tti mootii Galaatiyaa dhiyaate godhanii isa muudanii. Yeroo sana keessaa waaqa tolfamaan babal'atee kan ture. Bara sana keessatti kiristaanota mirgan qaban ture. Yeroo kana bara 312 keessa mirga kiristaanotaa kabachiisuudhaaf jecha laguuf kadhannaadhaan Waaqayyoon gaafate. Waaqayyos akkuma qubee jalqabaa mallattoo ishee gabatee samii irratti barreessisiise dhaloota addaa birraa sadaffaa ta'e Heenoositti agarsiise. Qonistaantiniyoos mallattoo fannoo kan inni ittiin diina isaattiin mo'achuu danda'u samii irratti kaasee itti agarsiise. Mallattoo kana uffata isaaniidhaaf meeshaa isaan irratti haa hidhatan jedhee Waaqayyotti argisiise. Akkuma faarsaa Daawit 59 Qinnifii keessatti 60 lakkoomsa 4 gubbaa irratti warra si sodaataniif mallattoo kee laatte jedhu sana Waaqayyo warra isa jaallataniif mallattoo isaa laata. Mootittiin Helenis mirga argame kanatti fayyadamtee ilma ishee deeggarsa gaafattee yeroonni isaan akkaataa kanaan lolatti bananii guutummaa Roomaas mo'atee manni waaqa tolfamaa cufamu haguugamu manni waaqayyo immoo ijaaramu jedhee labsii mirga kiristaanotaas kabachiise jechaadha. Mootii yeroo jalqabaa mirga kiristaanotaa kabachiises mooticha Qonistaantiniyoos mucaa Heleena jechaadha. Mucaa mootittii Heleeniidha. Mirga argame kanatti fayyadamtee bara 327 keessa gara Yerusaalem deemuudhaan fannoo gooftaa keenyaa barbaachee eegalte. Namootas gaggaafatte. Umurii waggaa 300 kan ture waan ta'eef namoonni seenaa sana beekan dhige. Seera keessa deebii 32 Iyyoob 8:9 gubbaa irratti waan bara durii ture sana abbootii keessan gaafadhaa isaan ammoo isinitti himan jedhanii waan ta'eef maanguddoo barbaaddee gaafatte. Maqaan maanguddoo kanaas abbaa Kiraakosii fi abbaa Iminoon jedhamu. Maanguddootni kunis tulluuwwan sadan argaman keessaa isa tokko jalatti awwaalame jedhanii ni dubbatu turan. Abbootii garuu isa kam akka ta'e hin beekamu jedhanii itti himanii jedha. Illeenis akkatti mul'isuuf laguu fi tsoomiidhaan Waaqayyoon guyyaa 7 gaaffii gaafatte. Waaqayyoos qulqulluu Raahilii ergee fi fulbaana gaafa 16 lubootaaf amantoota walitti waamtee muka jiidhaadhaaf gogaa ixaanaa fi kadhannaa walitti eda'anii bulani. Ganama isaa gaafa 17 akka gubaniin aarri isaa immoo samiitti ol ba'e iddoo fannoon gooftaa jiruuf sagalee akka agarsiisutti hime. Isheenis gammachuudhaan ajajamtee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fulbaana gaafa 17 qotuu eegalte. Namoota itti dachaasisiiste hanga gaafa yoomitti haga bitootessa 10tti yogguu isheen qochisiistu bitootessa gaafa 10
fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ba'e. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Gaafa ba'us bifa adda ta'een bifa ajaa'ibsiisaa ta'een ba'e. Maaliif jennaan kan gooftaa keenya Yihuudoonni biqqajoonni jala awwaalanii, kan Xiixoos immoo irra keessa gidduu oolchanii, kan Daakilaas immoo irra keessa kaa'an gaafa qotanii inni irra keessaa sun dukkana kana miti fannoon gooftaa jedhan. Sattaanoo gaafa qotan immoo xiqqoo ifa. Ammas kana miti jedhanii qotan gaafa sadaffaa bira ga'an ifi guddaan ta'e dhukkubsataa irra kaa'an dhukkubsataa fayyise. Warra du'an irra kaa'an warra du'an boolla keessaa kaase. Warra bara hedduu fi lamxaanii dhukkuba lamxiidhaan rukutamanii dhukkuba baroota keessatti nama qabu rukutamanii turan gaafa isaan itti buusanii qulqullaa'an. Yeroo kana fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana harbeen kuni dhugaadhumatti mana qulqullummaa iddoo Golgootaa jedhamutti ijaarame sana keessatti mana qulqullummaa Golgootaatti ijaarsistee iddoo awwaalcha gooftaa keenyaatti ijaarsiftee kabaja guddaadhaan keessa keesse. Kanaaf fannoon gooftaa keenyaa bifa ajaa'ibaa bifa dinqisiisaa ta'een akkasittiidhaan ba'e. Egaati fannoon kun achi keessa kaa'amu malee erga achi keessa kaa'ame akkam ta'e eessa dhaqe? Amantoonni Yerusaalem keessa jiraatan mootii biyya Roomaa bulchuu maqaan isaa Hirqaal kan jedhamuun dhugaadhumatti dhiifama mootii biyya Faransaayidhaan maqaan isaa Hologolos jedhamuun Yerusaalemii weeraree fannoo gooftaa keenya biyya Faransaayitti booji'amee ture. Amantoonni Yerusaalem keessa jiraatanii mootii biyya Roomiidhaan bulchuun maqaan isaa Hirqaal kan jedhamuun gargaarsa gaafatanii waadaa seenaniif dhala keenyaatti yaadannoo keessiif tsoomna jedhanii maaloo fannoo gooftaa keenyaa isa Yerusaalem keessaa badaniif deebisii jedhan. Yeroo kana innis isaanitti duulee loltoota isaatti bobbaasee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemitti akka inni deebite. Yeroo kana mootonni addunyaa kanarratti ciccimoo ta'an natu fudhata jechuudha irratti wal loluu jalqaban. Gaafa kana abbootiin amantii biyya Yerusaalem, Konstantiniyaa, Ansooqiyaa, Efesoon, Armaaniyaa, Giriikii fi Iskindiriyaa keessa jiraatanii lola isaanii qabbaneessuuf jecha iddoo afuritti fannoo gooftaa keenyaa qoodanii gargar caccabsan jechaadha. Haaluma kanaanii gaafa isaan akka kanatti carraa buusan carraa isaan argatan kanaan biyya Room, Konstantiniyaa, Ansooqiyaadhaaf Iskindiriyaa ga'e. Fannoon harka mirgaa gooftaan irratti fannifame biyya Iskindiriyaa Gibxi irraa ga'ee jechaadha. Iskindiriyaa kun Gibxi keessatti kan argamtu ardii Afrikaa keessaa jechaadha. Fannoo harka mirgaa kun ajaa'iba guddaa yeroo dheeraa gochaa kan turedha. Yeroo tokko tokko ormootni Gibxi keessa jiraatan amantoonni achi keessa jiraatan hacuucaan yeroo isaan itti baay'isan mootii biyya Itoophiyaa Atsee Daawitiin gargaarsa gaafatanii Atseen Daawitis ba'aa walii keessanii baadhaa waan jedhuuf loltuu 20,000 hiriirseetti duule. Yoo araaramtanii jaalalaan hin jiraattan ta'e dhufeen biyya keessan barbadeessaa jedhee xalayaate barreesse. Yeroo kana ormoonni Gibxi keessa jiraatan sodaatanii kiristaanotatti araaraman. Kiristaanotis achi keessa jiraatanii gammachuu irraa kan ka'e waraqaa galataaf waqeeta 12 Atsee Daawitiif ergan. Atseen Daawitis baay'ee gammadee ani rakkina warqeen qabu baga gammaddan fedhiin koo jaalalli Kiristoos na wajjin ta'ee waan ani isin gargaareef yoo naaf barbaaddan garuu karaa kaaba biyya kootii gogiinsi biyya kootti dhufeera. Fannoo gooftaa kootii anaaf kennaa jedhee isa gaafatee jedha. Yeroo kana isaanis mootii nu gammachiise kana nuus gammachiisuu qabna. Mootii nu gammachiise kana nutis waan gaarii gochuuf qabna jedhanii abbootiin amantii mari'atanii Atsee Daawitii waan nu gammachiisteef nutis si gammachiisna jedhanii fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos harka mirgaatti fannifame kana laannaaf jedhanii walii galanii. Yeroo kana fannoon kuni
daarii Itoophiyaarraa gaafa ga'an guyyaa sadii biyya Itoophiyaa keessatti ifa guddaan ta'eera. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Maaliif ta'ee jettan fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan dhiiga isaa irratti dhangala'e waan ta'eef. Kanaan booda mucaa isaanii Zaraa Yaaqoobiin mootii ta'ee mucaan kunis iddoon bulmaata mootii bara sanaa Shawaa Kaabaa ture waan ta'eef bakka Dabira Biri'aan jedhamu mana qulqullummaa ijaaree kaa'uu barbaade. Waaqayyo abjuudhaan itti mul'atee yaa jaalallee koo Zaraa Yaaqoob fannoo koo iddoo uumamaan fannoo taa'e kaa'i ittiin jedhee jedha. Iddoo uumamaan fannoo taa'e kana kaa'uudhaaf iddoo baay'ee barbaadeera. Bakka adda addaarra deemeera. Garuu Waaqayyo mul'ataatiin itti mul'atee iddoo uumamaatiin fannoo taatee Walloo Koonyaa Tulluu Geeshen irratti kan argamtu bakka uumamaatiin fannoo ta'ee jiru jaarraa 14ffaa keessaa kaa'amee hanga har'aatti jira. Fulbaana 21 jaarraa 14ffaa keessaa fannoon kun Geeshenii galee jechaadha. Egaa waan nama ajaa'ibu fannoo kana duukaa maal kennaniif jettan ujummoo ittiin gooftaan keenya guyyaa jimaataa warri Yihuudoota miqqanyootaa hadhooftutti isa obaasan yoggoon nan dheebodhee jedhe. Inni lammaffaan biyya eebbaaf Yerusaalem keessaa hammaarame kennaniif sadaffaa irratti fakkii gooftii keenya maaramee qulqulluun Luqaas kaase biyya Yerusaalem keessatti kennaniif. Karaa adda biraa fakkii fannifamuu gooftaa keenyaa kan qulqulluun Yohaannis kaasee duukaa kennameera. Wayyaa diimaa gooftaa keenyatti warri Yihuudootaa guyyaa jimaataatti uwwisan sanas duukaa kenneef. Kanaaf fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bifa ajaa'ibsiisaa bifa dinqisiisaa ta'een biyya keenya Itoophiyaa dhufee galee har'a biyya keenya Itoophiyaa jira jechaadha. Egaa waa'ee fannoo kanaa ilaalchisee faarsaa 59 quxufaa keessatti 64 gubbaarratti Waaqayyo warra isa sodaataniif xiyya jala akka oolaniif mallattoo isaaniif laatee jedhe. Akkuma mootattii Elooniidhaaf mucaa ishee Qonistaantinoosiidhaaf kenne Waaqayyo mallattoo jireenyaa mallattoo fayyinaa fannoo isaaniif kenneera jechaadha. Karaa adda biraa qulqullichi Phaawulos ammoo ergaa isaa saba warra Qorontoosiif erge boqonnaa 1:18 gubbaarratti fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti fannifamee kan inni ittiin naaf fannifamee warra itti amanneef gowwummaadha. Nuyi warra itti amannuuf garuu warra isa yaadatuuf garuu humna Waaqayyooti. Kanaafiyyuu fannoon humna keenyaa jedhe. Karaa adda biraa Galaatiyaa boqonnaa 6:14 gubbaarratti kan ittiin of jeenyu fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin ala waan ittiin of jeenyu kan biraa maalan qabaa jedhe. Kanaaf fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waggaa waggaadhaan kan nuyi fulbaana 16 damaraa damarree gaafa 17 ibsaa jennee yaadannuuf kanaaf jechaadha. Garuu asirratti fulbaanni 17 maaliif ibsaa jedhame yoo jettan Maggaabet 10 guyyaa fannoon gooftaatti ba'eessuun tsoomii keessa waan ooleef tsoomii gooftaa keenya isa guddaa keessa waan ooleef yeroo sana gammachuudhaan kabajuun haala mijataa waan hin taaneef abbootiin amantii fulbaana 16 fi 17 irra fidanii nu kaaniru jechaadha. Qulqullichi Phaawulos ammas akkas jedhe Efesoon 2:15-17 irratti nageenya keenya jedhe fannoon nageenya keenyaa jedhe nageenya kan nuuf laati samiif lafi kun kan isaan ittiin walitti araaraman fannoo gooftaa keenya irratti fannifame dhiiga isaa dhangala'e waan ta'eef dhiifatamni cubbuun kan inni ittiin nuuf ta'e fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef jechaadha. Kanaaf akkas jedhe. Karaa adda biraa Qolaasiyaas boqonnaa 2:14 haga 15 gubbaarratti xalayaa du'aa kan ittiin nu irraa barbadaa'edha jedhe. Seexanni xalayaa ittiin nutti barreesse harmee keenya Hewaaniif abbaa keenya Addaan itti barreesse fannoo kanaan nurraa barbadaa'e. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Karaa adda biraa gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 10:38 gubbaarratti namni na jaallatu yoo jiraate fannoo koo baatee na duukaa abuu jedhe. Fannoo kan jedhame gidiraadha. Fannoo kan jedhame dhiphinaadha. Fannoo kan jedhame qormaataadha. Qormaata baatee gidiraa baatee yaaddoo baatee na duukaa bu'aa yaadatu jedhe. Kanaafidha fannoon kun haala mijatu keessatti haala mijanne keessattis kiristiyaanonni addunyaa mara irratti kan isaan yaadatan jechaadha.
karaa adda biraa Qolaasiyaas tokko diddama irratti immoo fannoo irratti dhiiga isaa dhangalaasee nageenya nu buusee jedhe. Kanaaf fannoo gooftaa keenyaan nageenyi nu bu'eera. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Egaa dhugaadhumatti fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf jireenya keenya, fannoo isaatiin nageenya nuuf laatee, fannoo isaatiin bilisummaa arganneerra. Fannoo isaa kanaatiin Waaqayyo nu haa fayyisu. Akkuma isa bara kanaan nu ga'e Waaqayyo isa bara dhufuudhaan Waaqayyo ittiin nu haa ga'u. Dhugaadhumatti lola fannoo isaatiin ajjeese. Seexana diina haa bajaajee. Waaqayyo kan inni ittiin ajjeese fannoo isaati. Kan nu barsiise galanni Waaqayyootiif haa ta'u.